Wata qubsama dachii quufaa hangafa gurraacha tabba gaafa Afrikaa eenyummaa Afrikaachi eeyyenga kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya kun kan dhageeffachaa jirtan wallee ajaa'ibsiisaa artistii gameessa Onaa Frankalootti dhalate industirii aartii Oromoo keessatti seenaa durdubee Oromtichaa irratti hojiilee dansaa hojjechaa turee fi kutaalee idil addunyaa biyya beekamtuu addunyaa kana kan taate Kanaadaa keessattis kallattiilee adda addaatiin waltajjiilee gurguddoo irratti wallisuudhaan Oromiyaa jechuudhaan walleelee ajaa'ibsiisaa bifa addaatiin kan wallisaa ture artistii gameessa artist Qamar Yusufii fi akkasuma artistii gameessa dacheen Oromiyaa Oromoof gumaachite Bulloon Garmaamuu Tolaa jechuudhaan maqaa isaatiin beekamuu fi akkasumas kan walitti darbachaa jirtan Dhagaa Miti Rasaasaa jechuudhaan walleelee warraaqsaa wallisuudhaan beekamtii guddaa kan qabu artist Yoosan Geetaw wajjin ta'uudhaan muuziqaan guyyaa ammaa kanatti gadhiifame Oromoota idil addunyaa jiran biratti qe'ee Oromtichaa yaadachiisee jira. Hubata qubsama dachii quufaa hangafa gurraacha tabba gaanfa Afrikaa eenyummaa Afrikaa jechuudhaan saba guddaa gaanfa Afrikaa bal'ifatee jiraatu Oromoo garsiisuudhaaf yaalilee gurguddaa muuziqaa ajaa'ibsiisoon qabatanii foddaa YouTube'tiin gabbanii jiran eeyyenga dhuguma yerootti gaa'umsii fi qindoomin artistoota Oromoodha waltajjiilee idil addunyaa irratti kan mul'achaa jiran dhiyeenya kanas Raashiyaa irratti Mooskoo irratti arguun kenna waa yaadatamudha. Artistii gameessa kabajamaaf jaalatamaa Qamar Yusuf Yoosan Geetaawun wal wajjin ta'uudhaan aartii irra qopheessaniif dhugaa dubbachuudhaaf haalli isaanitti wallisaa turan sababa bal'aa gaanfa Afrikaa dachee baha Afrikaa irra bal'ifatee diriiraffatee jiraatu Oromoo addunyaa garsiisu Afrikaa fillee sabboonummaa gaarii kan horatee saba guddaa ta'u kan wallisu keessa walleen guyyaa har'aa gadhiifame isa tokkodha. Eeyyenga kunis ta'e sun jechoota mimmiidhagoo fayyadamuudhaan si'oomina qindoomina qubsama Oromoo fi Oromiyaa kan dachee Afrikaa keessa jiraatuu fi hortee kuushiitik bal'aa ta'uu isaa Oromootaatii fi akkasuma warroota kallattiilee adda addaatiin ilaalcha Oromoo fi Oromiyaaf qabaniif deebii gahaa kan itti deebisan wallee jaarraa kanatti hubata qubsama dachii quufaa hangafa gurraacha tabba gaara Afrikaa eenyummaa Afrikaa jechuudhaan wallee kana keessattis wallisanii jiran artistii kabajamaa fi jaalatamaan Qamar Yusuf gaa'umsi irraan irratti argamaa jiru dhaloota duubaan dhufaa jiruuf riqicha akka ta'us namoonni adda addaa xiinxala isaanii keessattis yaada barfachaa jiran Yoosan Geetaawun wajjin ta'uudhaan walleen isaa wallisan kun ergaa dargaggoota Oromoo qofaaf illee osoo hin taane biyya gaanfa Afrikaa keessatti saboota adda addaa fi akkasuma lammiilee biyyoota adda addaatiif ilaalchi gad aanaa osoo hin taane ilaalcha guddaa Oromoof akka qabaatan goosanii jiran eeyyenga wallee kana keessatti ergaaleen isaan fayyadamaa turanii manni Oromoo ummata seenaa qabu eenyummaa Afrikaanotaa akka ta'uu danda'us kallattiidhaan wallee isaanii keessatti ibsanii jiran hubata qubsama dachii quufaa hangafa gurraacha tabba gaanfa Afrikaa eenyummaa Afrikaa jechuudhaanis ergaa isaanis dabarfatanii jiran deessa kan isin biraan geenya gara miidiyaa madda walaabuutiin waan nu dhageeffattaniif galatooma.